Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota tarsiimaa irratti xiyyeeffachuun dinagdee naannichaa bayyanachiisuu biiroon koominikeeshinii Oromiyaa beeksise. Dhibeewwan sababa hanqina qulqullinaatiin dhufan ittisuu fi hawaasni qulqullina dhuunfaaf naannoof xiyyeeffannoo kennuu akka qabu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Oduu maddeen alaan ergamaan addaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp Kaataaritti Steeve Witkoof deebii waraana dhaabuu gareen hidhataa Hamaas kennetti mufachuun USA dhimma waliigaltee waraana dhaabuu keessaa bahuu beeksisan. Harka fuunee kan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa ITV Afaan Oromoorraa oduu guyyaa kanaaf qindeeffanneen sinitti hima. Oduuwwan ijooti kan hin durse oduuwwan bal'inaaf qabanne tan darba abaabumaa immoo odichan sinitti hima nu waliin tura. Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa EBC'n istiidiyoo haaraa magaalaa Tarcaatti eebbisiiseera. Istiidiyoo Tarcaa tajaajila eegaluun isaas qabeenya uumamaa hawaasichaa aadaa jiruuf jireenya hawaasichaa beeksisuu irratti shoora olaanaa akka baatutu himame. Jamila Jamaal dabalataa qabdi. Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa EBC gara qabiyyeetti jedhuun hojiiwwan jijjiiramaa eegalee yeroodhaa gara yerootti babal'isuu fi jabeessuun maddaawwan qabiyyee dabalataa istuudiyoo Tarcaa eebbisiiseera. Korporeeshinichi imala gara qabiyyeetti taasisuun 25-60-90 kabajuu keessatti hojiiwwan bal'aan hojjetamaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan korporeeshinichaa himan. 25-60-90 በኢትዮጵያ ታሪክ Seenaa Itoophiyaa keessatti 25-60-90 FM Addis 97.1 barana waggaa 25ffaa isaati. Seenaa televezyiinii Itoophiyaa keessatti jalqaba seenaan kan eegale televezyiinii Itoophiyaati. Chaanaaliin takkittiin beektan sun amma babal'achuudhaan chaanaalii 6 ta'eera. Seenaa televezyiinii Itoophiyaa waggoottan 60 har'a eegale. Seenaa Itoophiyaatti miidiyaan kan eegale raadiyoo Itoophiyaatiin jaarraa tokkotti siiqneerra waggaa 90 guunneerra. Yaadama kana qabannee humna namaa qabnutti fayyadamnee ijaarsa biyyaa keessatti shoora keenya bahachuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa turreerra. Sadarkaa amma irra geenyeenis naannoo Beenishaangul Gumuuz deemnee hawaasa naannichaa biratti yeroo argamnu baay'ee gammanneerra. Magaalaa Jimmaattis madda qabiyyee istuudiyoo bannee hawaasicha waliin yeroo kabajnu baay'ee gammanneerra. Walaayittaa Sooddoo waliinis akkasuma. Har'a immoo uummata kibba lixa Itoophiyaa waliin as isin bira waan dhufneef baga gammaddan. Naannolee adda addaa bira kan deemnuuf sagaleewwan adda addaa sila dhageenyee asitti argamni kana dhageenyee waan ta'eef miidiyaa keenya miidiyaa biyyaalessaatiin addunyaaf tamsaasuu dandeenyeerra. Aadaa, duudhaa fi jiruuf jireenya hawaasichaa cimsuu fi walitti hidhamiinsa uumuudhaafis waan barbaachisuuf naannolee hunda biratti qaqqabamaa taana. Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaa ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa bahachaa jiraachuun himameera. የተቋማት ቀጣይነትና ለውጥ ተምሳሌት የሆነው የኢቢሲ የለውጥና የሪፎርም ጉዞ ኢመሌ ጅጅረማ fi riiformii koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa itti fufiinsaa fi jijjiirama dhaabbilee fakkeenya ta'uun agarsiistuu kan ta'e istuudiyoo haaraa Tarcaatti banameetti baga nagaan dhuftan baga gammaddan. Imala walitti hidhamiinsaa dhaabbilee kan ta'e ibsituun isaa ijaarsa dhaabbileeti. Dhaabbileen hangafaa akka EBC ta'an obbolummaa lammiilee cimsuun haala osoo hin taane waloomaa fi jaalala cimsuun ijaarsa biyyaaf shoora isaanii bahachaa as gahaniiru. EBC ni galateeffanna. Korporeeshinichi damee isaa babal'isuun qabeenya jiruu fi jireenya hawaasa naannoo kibba lixa Itoophiyaa beeksisuuf caalaatti itti dhiheenyaan magaalaa Tarcaatti argamuun isaa naannichaaf carraa guddaa ta'uunis himameera. አንጋፋው የህዝብ ሚዲያ ተቋማችን ባለፉት 90 ዓመታት ጉዞ ውስጥ dhaabbanni guddichi miidiyaa uummataa waggoottan 90 darban keessatti hojiiwwan hedduu hojjechaa tureera. Ajandaalee uummataa qilleensa oolchuun hawaasa tajaajilaa kan jiru dhaabbata uummataati. Teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun qabiyyee fi dhiyeessii irratti dhaqqabamummaa isaa babal'isaa dhufeera. Tarsiimoo mootummaa gaafilee bulchiinsa gaarii fi misoomaa aadaa fi duudhaa hawaasaa beeksisuun qabiyyee miidiyaadhaan uwwisa bal'aa kennuun isaa jaallatamaa taasisaniiru. Istiidiyoon EBC damee Tarcaa haaraan hojii eegales koorporeeshinichi tarkaanfataa ta'uusaa kan agarsiisudha. Riqicha ta'uun ummataa fi mootummaa gidduutti caalatti walitti hidhamiinsa kan uumudha. Miidiyaa naannichaa waliin ta'uunis qabeenya uumamaa, seenaa hawaasichaa, waliin jireenya fi hawaasummaa cimsuun
seenessa waloo ijaaruufis gahee olaanaa kan bahatu ta'a. Eebbicha irrattis keessummoonni adda addaa argamaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota tarsimoo irratti xiyyeeffachuun dinagdee naannichaa bayyanachiiseera jedhan hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa. Obbo Haayiluu Addunyaa karoora xiiqii bara 2018 ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa eegalame milkeessuufis karoora xiiqii qopheessuun xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jiraachuu obbo Haayiluun ibsanii jiru. Bara 2018tti galmoota qonna gurguddaa wabii nyaataa mirkeessuu, alergii guddisuu, oomisha alaa galuu kan biyya keessaan bakka buusuu fi carraa hojii bal'aan uumuu qabamee milkeessuufis xiyyeeffannaa olaanaan kennamee fi kan hojjetamu ta'us eeranii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti turtii gabaabaa taasisnaa riippoortarri keenya Mangistuu akkuma toora tamsaasa kallattii oduu keenya irratti argameeti kan inni jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma tarsimoowwan xiiqii bara 2018 qabate ibsa hordofaati kan inni jiru. Mangistuu akka moolte mee odeeffannoo qabdu gabaabsiiti daawwattoota biraan ga'e. Galatoomii Abaaboo akkuma jalqabarraa kaasuudhaaf yaalte egaa mootummaan naannoo Oromiyaa karoora bara 2018 irratti guyyaarraa kana karaa koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsa kenneeti kan inni jiru. Ibsi kunis egaa irra jireessaa kan inni xiyyeeffatu hojiilee misoomaa gama qonnaatiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin, gama hawaasummaatiin akkasumas immoo gama fayyaa dabalatee akkasumas gama nageenyaatiin hojiilee hojjetamuu qaban irratti karooraawwan qabaman ibsamaniiti kan isaan jiranii. Keessumaayyuu bara kana egaa qonna arfaasaa dabalatee akkasumas immoo qonna gannaa akkasumas immoo qonna jallisii bonaa dabalatee illee hojiileen hedduun akka hojjetamuudhaaf karoorfamanii fi hojiin bal'aan gama kanaan qabame milkeessuu keessattis egaa qooda fudhattoonni gahee isaanii baachuudhaaf qophaa'uu akka qaban kan ibsameeti jiru. Kanaan wal qabatee egaa bara kana qonna bara kana gaggeeffamurraa egaa oomishni gara kuntaala miliyoona 500 fi miliyoona 72 ol argamuudhaaf karoorfatamee hojjetamaa akka jirudha kan ibsameeti jiru. Gama misooma jallisiitiinis bara kana hojiin bal'aan karoorfamee akka jiruu fi keessumaa mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan misoomaa fiinnaa hojjetamaa jiran milkeessuu keessatti akkasumas immoo hojiiwwan misooma fiinnaa kan bara kana 15 eebbifaman dabalatee bara kana hojiiwwan misooma fiinnaa qabaman keessaa 200 gara hojiitti gara 163 gara hojiitti akka galanii fi hojiin cimaan akka hojjetamudha kan eerameeti jiru. Gama kaaninis immoo carraa hojii uumuu irrattis mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan akka hojjetudha kan ibsameeti jiru. Keessumaa lammiilee miliyoona 2.7 fi carraa hojii uumamuudhaaf akka karoorfameeti jirudha kan ibsameeti jiru. Kanaan wal qabatee egaa bara kana keessumaayyuu carraawwan hojii uumaman kun baankileen yookaan immoo dhaabbanni faayinaansii liqii kennamu dabaluudhaan hojiin hojjetamu cimee akka itti fudha kan ibsameeti jiru. Kanaan wal qabatee egaa garri birrii biiliyoona 15 olii liqiidhaaf qophaa'uusaa fi hawaasni garaagaraa egaa dhimma kanaan fayyadamaa ta'uudhaan gara carraa hojii uumuu fi akka seenan taasisuudhaaf kan hojjetamu akka ta'edha kan ibsameeti jiru. Gama biraatiin tajaajila fayyaa qaqqabamaa taasisuudhaaf fayyaa hawaasaa mirkaneessuu irrattis karoorri bal'aan qabamuudha kan ibsameeti jiru. Keessumaayyuu miseensa inshuraansii fayyaa dabaluu irratti xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjetamaa akka jiruu fi keessumaayyuu bara kana inshuraansii fayyaadhaan wal qabatee hawaasni hedduun inshuraansii fayyaa irratti hirmaata akka ta'uu fi kutaalee naannichaa hunda keessatti hirmaannaan jalqabame cimee itti fufuu akka qabuu fi hojiiwwan gama kanaan fakkeenyummaa qabanis fudhatamanii kan itti fufan akka ta'edha kan ibsameeti jiru. Keessumaa immoo gama kaaniin gama buusaa gonofaa dabalatee gama hawaasummaatiin wal gargaarsaan deeggarsi hawaasa gidduutti taasifamaati jiru. Gama tajaajila lammummaa dabalatee hojiileen gama kanaan hojjetamaati jiran cimanii akka itti fufan kan ibsameeti jiru. Gama nageenyaatiin kan ilaalamu yoo ta'e immoo nageenya naannichaa waareessuu keessatti mootummaan yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechaa akkuma ture bara 2018 kanas xiyyeeffannoodhaan kan hojjetu akka ta'ee fi karoorri bal'aan akka qabamee jirudha kan ibsa kanaan eerameeti jiru. Keessumaayyuu hoogganaan biirichaa Haayiluu Addunyaa ibsa kennaniin kan isaan eeraniiti jirani. Gama kanaan keessumaa nageenya waaraa fiduudhaa fi qaamolee hidhannoodhaan bosona keessa jiran gara nageenyaatti dhufuudhaan karaa nagaatiin akka qabsaan taasisuu irratti mootummaan yeroo ammaa kana ammas
harka diriirsee jiru dudduubatti akka hin deebisneedha kan isaan eeraniiti jiranii. Kanaanis egaa nageenya naannichaa waaressuudhaa fi hawaasni gama kanaan tattaaffii taasisaa jiran keessumaa abbootii gadaa haadholii siinqee dabalatee hojiin hojjetamaa jiru cimoo akka qabudha kan isaan eeraniiti jiranii. Nageenya mirkaneessuu qofa osoo hin taanes immoo kanneen karaa nagaatiin gara hawaasaatti makamuudhaan hojii isaanii hojjechuutti deebi'aa jiran akkuma jiranitti ta'e kanneen kana fudhachuu diduudhaan yakka garaagaraa irratti bobba'an irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuus immoo cimee kan itti fufu akka ta'e egaa ibsa kanaan eerameeti kennee jiru. Guutummaa ibsa kanaa immoo oduu keenya galgalaatiin bal'inaan qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha baaboo. Riippoortara keenya Mangistuu akkuma asuma magaalaa Finfinnee biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa ibsa karoora bara 2018 kan mootummaa naannoo Oromiyaa odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoomii oolmaa gaariisiifatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattiin oduun yoona kana sin biraan geenyu akkuma kan inni jiru oduuwwan na biratti afaan kan biraatti darba. Itiyoo Telekoom bara kana birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 62 ol sassaabuu beeksiseera. Itiyoo Telekoom raawwii hojii bara 2017 irratti ibsa kennee jira. Saxxoota Shoomat hordofe. Itiyoo Telekoom bara 2017tti birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 62 ol galii argachuusaa miidiyaaleef ibsa kenneen beeksiseera. Galii sassaabame keessaa birriin biiliyoona 43 ol gibira kanfaluu hojii raawwachiiftuu olaantuun dhaabbatichaa Fireehiwoot Taammiruu ibsaniiru. 162 ቢሊዮን የእቅዳችንን 99 በመቶ ያሳካንበት በጣም አስቸጋሪ በሆነ አመት በርካታ ስራዎችን ሰርተን ብዙ ዳይቨርሲፊኬሽኖችን የገቢ ምንጮቻችን አስፍተን በረከና ገሊ ብሪ ቢሊዮና 100 ፊ ቢሊዮና 62 ሰሳቡ ደንዴኝራ ከሮራ ኬኛ harka 99 kan milkeessineedha yeroo rakkoo keessatti madda galii babal'isuun hojii hojjanneen kan arganneedha raawwii karoora tarsiimawaa keenya yeroo madaallu bu'aa guddaan kan itti argameedha bara darbe biliyoona 97 milkeessine guddinni isaa harka 72dha waggaa sadii keessatti daddabarsa maallaqa teelee birriin tiriliyoona 5tti dhiyaatu raawwatameera bara 2017tti birriin tiriliyoona 2.3 ol kan raawwatame ta'us itti dabaluun himaniiru 4.9 ትሪሊየን ኢትዮጵያ ብር ትራንዛክሽን ፈጽመናል ወይም ተፈጽሟል በቴሌ ብር አማካኝነት 1.9 ቢሊዮን የሚሆን daddabarsa maallaqa teelee birriin yoo ilaalle bara kana qofa birrii tiriliyoona 2.3 raawwateera kunis kan karoorsine ol jechuudha waggoota sadii keessatti birrii tiriliyoona 4.9 raawwachuun danda'ameera. Itiyoo Telekoom magaalota 512 fayyadamaa tajaajila intarneetii dhaloota arfaffaa yookiin 4G biraan gahuun akka danda'ames ibsaniiru. በዚህ በጀት ዓመት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 512 ከተሞችን በ4G አገናኝተናል። bara baajataa xumurre kanatti magaalota 512 fayyadamaa 4G taasisuu dandeenyeerra karoorri 500 ture karoora ol raawwanneerra haala walii galaan magaalonni 900 ol fayyadamaa 4G ta'aniiru kunis jalqaba harka 20 irra ture amma harka 70 qaqqabeera magaalota 16 fayyadamoo 5G taasifneerra kana gochuun kan barbaachiseef dijitaal Itoophiyaa intarneetiin gahaan yoo jiraachuu baate milkeessuun hin danda'amu. Itiyoo Telekoom maamila miiliyoona 83 ol horachuu akka dandeessu Fireehiwoot Taammiruu ibsaniiru. Sosochiin sassaabbii gibiraa kaffaltoota gibiraa sadarkaa caa godina Jimmaatti jalqabamee jira. Baranaa godinichi birrii biiliyoona 9 sassaabuufis karoorfatee hojjetamaa jiraachuutti himame. Abtaamuu Maammoo dabalata oduu kana akka ta'utti nu erge. Godina Jimmaatti bara bajataa xumurametti galiin birrii biiliyoona 5.9 kan sassaabame yoo ta'u bara bajataa haaraa kanatti ammoo galii birrii biiliyoona 9 sassaabuudhaaf sochiin jalqabamu ragaan argannee ni mul'isa. Ifattis sosochiin gibiraa aanaa saqqaa coqorsaatti jalqabameetu jira. Kaffaltoonni gibiraa misooma biyyaa keessatti ashaaraa isaanii gibira kaffaluudhaan ba'achaa jiraachuus dubbatu. Gibiraa fi taaksii mootummaa irraa barbaadamu daldalaan tokko kaffaluu jechuun nageenya biyyaa eegsisuu jechuudha. Fayyaadha, barnoota, qorna, bishaan qulqulluu dhuguudha, karaadha. Kana jennaan gibira kaffaluu jechuun guddina biyyattiin akka guddattu gibirri iddoo guddaa qaba waan ta'eef daldalaa tokkoofis gibira gabbaruun gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Gibira gabbaramurraa kan ka'edha. Hundi isaayyuu biyyi nagaa ta'ee ittiin hojjetamee misoomni biyya keessatti misoomfame bu'aan amma bu'aa guddaa kan duriirraa amma waggaa 3 as itti gammannee yoo dabalames isuma dabalamu haffaluudhaan itti nu gammachiise bu'aa isaa argineeti. Itti gaafatamaan waajjira galii godina Jimmaa obbo Kaasaawun Taaddala waajjirichi kaffaltii dijitaalaa kan dhiirse yoo ta'u hanqina humna namaas furateera jedhu. Tajaajilli sassaabbii galiitiin wal qabatee jiru kun akka fooyya'u gochuudhaaf
tajaajila teeleebirrii amma waggoottan lamaan darban kana keessatti raawwachaa muuxannoo argachaa dhufnee jirra. Gama teeleebirriitiin qophiiwwan barbaachisoo ta'an akka godhu leenjiiwwan adda addaa kennamaa turaniiru. Ogeessonni adda addaas dhimma kanarratti hubannoo qaban bakka galiin kun itti sassaabamuttis ta'e bakka galiin kun itti sassaabamnetti deeggarsa akka godhan kan taasifamee jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Bakkeewwan neetworkiin hin jirree fi teeleebirriin hin jirreetti immoo hawaasni keenya maanuwaaliidhaan akka kaffalu karaa baankiitiin akka kaffalu qophiin dursaa hunduu xumuramee kan jiru ta'uusaati. Gibirri godinichaa waggoottan darban shananitti giddu galeessaan guddina harka 41.5 agarsiisu kan dubbatan immoo bulchaa godina sanii obbo Tijjaanii Naasiriin. Waliigala galii sadanii bara 2013 godinni Jimmaa biiliyoonii 1.5 ture. Bara 2017 keessatti guyyaa hadhaa dabalatee biiliyoonii 5.9 ga'eera. Guddinni galii keenya bara 2013 yoo laalle akka waliigalaatti parsantii 41.5 dabaluu dandeenyeera. Godina Jimmaatti kaffaltoonni gibiraa 27,000 ni argamu. Gabaasa qindaa'eef Habtaamu Maammoo Jimmaarraa. Oduduma wal fakkaatuun jijjiirama bu'uuraa sirna sassaabbii gibiraa irratti taasifameen naannoo Oromiyaatti sassaabbiin gibiraa fooyya'aa dhufuutu himame. Galii gibiraa naannichaa bara 2010 birrii biiliyoona 17.5 ture jijjiirama akka biyyaatti taasifame hordofee bara 2013tti birrii biiliyoona 39tti guddachuu hoogganatti aanaan biiroo galiiwwanii Oromiyaa Ramadaan Waariyoo tursii ETV afaan Oromoo waliin taasisaniin himanii jiru. Galiin naannoo Oromiyaadhaa jijjiirama as bara 2010 irraa kaasee jijjiirama bu'uuraa fooyya'aa dhufuusaa ka'uun yaada gaariidha jedhee amana. Bara kana kan darbe kana biliyoona 200 fi ol sassaabee jira jechaadha mootummaan naannoo Oromiyaadha gahee naannoo Oromiyaa jechaadha. Kanarraa kaaneeti muuxannoowwan waggoottan jijjiirama as arganne waan cimina jennee ilaalle itti fuufsisaa hanqinoo sammuu fooyyessuudhaaf bara kanas ilaallee jirra. Galiin naannoo Oromiyaadhaa kan bara 2018 ammoo biliyoona 287.4dha. Sassaabuudhaaf kan karoorsinee hojjechaa jiru jechaadha. Muuxannoo barootan darban irraa ka'uunis hanqinootaa fi ciminoota jiran addaan baasuun adoolessa tokko bara 2017 irraa eegaluun sosochiin sassaabbii gibiraa guutuu naannichaatti eegalamus obbo Ramadaan eeranii jiru. Biiroon galii Oromiyaadhaa ciminoota jijjiirama as jiru maaltu cimina jedhee manaajimentiin biiroo galii Oromiyaadhaa hooggansi sadarkaan jiru adda baafnee jirra. Cimina sanii akka hin deebi'ee hanqina hin taane hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechaadha. Hanqinoota baroo darban keessa nu uumame maali kan jiru lakkoofnee karaa gadi fageenya qabu laallee bara kana ammoo hanqinni jijjiirama cimina kan jijjiiramu hojjennee jalqabnee jirra. Adoolessa tokko irraa qabnee naannoo Oromiyaa guutuutti sadarkaan caan sassaabbii irra jira. Sassaabbii kanaanis wantoonni gaggaariin kaffalaan gibiraa aadaa duruu gibira kaffaluuf qabu irraa jijjiiramee ofii isaati galii mootummaa irraa barbaadamu mana isaatti beeksisee ofii isaati murteessee dhufee kaffalaa jira. Sochiin bal'aan sadarkaa godinaatti sadarkaa magaalaatti ifin sadarkaa gandootatti hojjetamaa jira. Karoora barbaadatu jechuun milkeessuudhaafis hojiin bal'aan akka hojjetamaa jiru kaasuu barbaada jechaadha. Bara 2018tti sassaabbii gibiraa birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 83 guddisuuf hojjetamaa akka jiru kan himan hooggantichi kana milkeessuufis humna galii maddisiisuu naannoo Oromiyaa adda baasuun qooda fudhattoota damichaa waliin hojjetamaa akka jirus hoogganatti aanaan biiroo galiiwwan Oromiyaa Ramadaan Waariyoo himaniiru. Oduu gara biraatiin Instituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo kitaabilee gosa adda addaa seenaa, aadaa, afaanii fi aartii uummata Oromoo calaqqisiisan qorannoolee hundaa'e irratti barreessee biiroo barnoota Oromiyaa fi gumaacheera. Daayirekteer olaanaan Instituutii Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo Dr. Dirribaa Tarrafaa Instituutichi seenaa, aadaa, afaanii fi aartii Oromoo irratti qorannoo gaggeessuun seenessa dogoggoraa hawaasa kanarratti seeneffamee sirreessaa jiraachuu ibsan. Deeggarsi kitaabilee biiroo barnoota Oromiyaaf taasifame kunis hojiin qorannoo isaanii dhaloota biraan ga'uun dhaloonni aadaa, seenaa, afaanii fi aartii isaa beekee of ta'uun ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa baachuu akka danda'u gochuu kaayyeeffatee kan taasifame ta'us ibsan. Instituutichi marsaa lamaan kitaabilee 100,000 biirichaaf deeggarsa kan kennu ta'uu himanii marsaa jalqabaa kanatti kitaabilee 60,000 deeggarsi kan godhame ta'us eeran. Hoogganaan biiroo Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo instituutichi galateeffachuun namni tokko guutuu kan ta'u
beekumsa xabboo hawaasa keessa jiru kan saayinsiin walitti yoo fidee waan ta'eef barattoonni keenya kitaabota barnootaan cinaatti kitaabilee eenyummaa uummataa kana ibsan hayyoota keenyaan barreeffaman argachuun kan isaan gargaaru ta'uu dubbatan. Dhibeen MPS akka hin babal'anneef ittisuu fi hirmaannaa qooda fudhattoota murteessaa ta'uun ibsamee jira. Hawaasni dhibeewwan sababa hanqina qulqullinaan dhufan ittisuufis qulqullina dhuunfaa fi naannoo fi xiyyeeffannoo kennuu akka qaban Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Gabaasa waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqqamtee fi godina Wallaggaa Bahaa Babaayoo Kafanii akka ta'anitti qindeesse. Torbanoota muraasa dura dhibeen MPOX yookaan maariyyee jaldeessaa gara Itoophiyaa galee akka ture ni yaadatama. Dhibicha akka hin babal'anne hojiin ittisaa fi waltajjiin hubannoo uumuu qooda fudhattoota garaagaraaf kennamaati kan jiru. Dhibicha ittisuuf waltajjiin hubannoo uumuu bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi godina Wallaggaa Bahaattis kennameera. Waltajjichi qindeessummaa dhaabbata godaantota addunyaan ogeeyyii fayyaa qooda fudhattoota godina Wallaggaa Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamteef kennameera. Qooda fudhattoonni sosochii to'annoo MPOX kanarratti hirmaatanii hubannoo argataniin dursinee hojii ittisaa irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jedhaniiru. Kallattii kanarratti akka ittiin mari'achuun bu'a qabeessummaan isaa ittisuu irratti karaa ittiin namni mallattoon isaa ka'umsi isaa isarraa ka'a. Yoo maal goone immoo ofirraa ittisuu dandeenyaa kan jedhu sun sirriitti nu hubachiisuu danda'a waan ta'eef adeemsi qabatamee ittiin deemamaa jiru sun kallattii gaarii sirriidhaa jedhu qabaa jechuudha. Dhibee guddaa yaaddessaa ta'uunsaa akkuma beekamu ta'e garuu immoo yoo irratti hojjetan kan to'atamuu danda'udha jechuudha. Dhibee humnaa olii miti. Dhibee to'achuu dandeenya. Dhibeedhuma to'achuun isaa baay'ee yaaddessaa ta'eef rakkisaa ta'e iyyuu immoo dandamannee as keenyarra. Hawaasa keenya barsiisuu, dammaqsuu, of eeggannaa gochuun dura jiraatu gochuu, dirqama lammummaan dura jiraatu, dirqama waaqayyoon nutti kenne bahuudhaaf qophaa'ummaa kan qabnu ta'uu keenya isiniif mirkaneessu. Dhaabbata fayyaa addunyaatti ogeessa sarveelaansii godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Barattaa Urgeessaa ittisa dhibee MPOX kanarratti dadammaqiinsa hawaasaa bal'inaan kennaa jira jedhaniiru. As keessatti inni jalqabaa dhukkubni kun nama ajjeesa jechuudha. Ija nama jaamsuu danda'a. Istiigamaa laayif loongii pigmenteeshinii yookiin immoo qodaa namaa kalerii isaallee jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Fuula irratti ba'a waan ta'eef baay'inaani. Akkasumas immoo dhukkubni kun naannoo wal hormaata qaama saalaa keenya attaakii waan godhuuf yeroo baay'ee waan nu qabuu fi naannoo sana keessatti himachuudhaaf illee saayikosooshaal irratti maatii keenya irratti akka dhuunfaa kilaantii keenyatti hawaasa keenya irratti dhiibbaa guddaa cimaa fiduu danda'a jechuudha. Wal tuttuqaan adda ta'eeti wantoonni kun yeroo darbanii qulqullina dhuunfaa keenyaa fi akkasumas immoo envaayiroomentii yookiin naannoo keenyaa eeguun murteessaadha. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallagga Bahaa obbo Bultoosaa Bulchaa gama isaaniin namni dhibeen kun irratti mul'atee dafee gara dhaabbilee fayyaa deemuun yaalamuu haa qabu himan. Ittisuudhaaf akka dhaabbilee fayyaa dafanii isaan deeman taasisuudhaaf isaan sodaatanii dhokachuun sun ittuu isaaniinis hin miidhaa ergii amma qabamanii iddoon nama miidhu argitaniittu qaama hormaataa namni nama ta'ee deemuudhaaf hin beeknaa ergii iddoo sanarratti miidhamee qaama isaa dhabee jiraachuun isaayyuu waan gaaffii keessa galamtiire kanaaf dafanii yoo ilaalame immoo fayyuu danda'a jechuudha dhibee kanarraa nama kan. Haaluma wal fakkaatuun biiroon fayyaa Oromiyaa gama raawwii hojii bara 2017 dhukkuboota tirooppikaalaa xiyyeeffannoo barbaadanii godinaalee 8 fi magaalota 5 hirmaachisee magaalaa Naqamteetti gaggeesseera. Biirichi dhibeewwan sababa hanqina qulqullinaatiin dhufanii ittisuuf hawaasni qulqullina dhuunfaatii fi naannootiif xiyyeeffannoo kennuu akka qabu hubachiiseera. Akka naannoo Oromiyaatti dhukkubootni tirooppikaalaa xiyyeeffannoo barbaadan 13 akka jiranii fi isaan irrattis xiyyeeffatamee hojjetamaa akka ture himamee keessattuu hawaasni 71 olii tajaajila yaala fayyaa ijaa bilisaa akka argatu taasisuun jaamummaa irraa baraaruun danda'ameera kan jedhan daayireektarri ittisaa fi to'annoo dhukkuboota biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjii Addunyaa dhukkuboota xiyyeeffannoo barbaadanii ittisuuf akkasuma to'achuuf hawaasni qulqullina dhuunfaa fi naannoof xiyyeeffannoo laachuu qaba jedhaniiru. Dhibeewwan xiyyeeffannoo barbaadan irratti fokas gooneeti kan nuti gaggeessaa jiru. Dhibeewwan xiyyeeffannoo barbaadan gara naannoo dhibee 13 kan jiru. Akka Oromiyaatti naannoo ogeeyyii gara 500 leenjisnee hojii keessa jiru. Isa kanaaf amma namoonni jaamummaaf saaxilamuuf gahanii hawaasa gara 32,000 akka Oromiyaatti bara kana baqaqsa yaalii qola ijaa taasisnee jirra jechaadha. Tajaajilli yaalii ijaa hawaasa 32,000tu tajaajila yaalii ijaa baqaqsa yaalii qola ijaa argate kan mooraatiin argate immoo gara 39,000 kan ta'utu baqaqsa dhibee mooraarraatii fayyee jechaadha.
Hirmaattonni marichaa sababa dhukkuboota dagatamanii xiyyeeffannoo barbaadanii kanneen hawaasni rakkoo hawaasummaa fi dinagdeef saaxilamaa waan jiruuf xiyyeeffannoo kennee irratti hojjechuu qabna jedhaniiru. Marii fi gamaagama kanarratti qooda fudhattoota godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Iluu Abbaaboor, Bunnoo Baddallee, Horroo, Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa akkasuma magaalota Najjoo, Naqamtee, Mattuu fi Aggaaroo irraa hirmaataniiru. Dhaabbanni Kiur meeshaalee yaala fayyaa qarshii miliyoona 70 bitaman hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Amboof deeggarsaan kenneera. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayisaa Lataa lammiilee deeggarsa maallaqaa guddaa kana walitti qabuun fayyaa hawaasaaf gumaachan galateeffatanii jiru. Gabaasa waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Amboo Wasanee Amaaree Kattaanutti qindeessite. Meeshaaleen yaala fayyaa Kiur irraa arjoomaman kunneenis hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Ambootti bakka deeggartoonni fayyaa godinaa fi maanajimentii yuunivarsiitichaa argamanitti walharkaa fuudhinsi raawwatameera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayisaa Lataa lammiilee biyya alaa deeggarsa kana walitti qabuun yaala fayyaa hawaasaaf gumaachan galateeffataniiru. Namoota dhaloonni isaanii naannoo keenya ta'an qarshii kiisii isaaniitii baasanii waan qaban irraa akkuma beektan biyya alaatti jireenyi baay'ee rakkisaadha. Biyya kamittuu jireenyi rakkisaadha garuu waan argatan irraa hawaasa keenya qaqqabne jedhanii yaadanii kiisii isaaniitii baasanii galata guddaa qabna. Kanaafuu Oromiyaa Rural Health Initiative fi miseensa isaanii akkasumas hawaasa USA'tti argamu hawaasa naannoo keenyaa USA'tti argaman deeggarsa kana walitti qabanii meeshaalee kun akka nuuf taasisaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa kabajasaniif qabna. Walitti qabaan koree deeggarsaa Dr. Taaddasaa Qana'aa meeshaaleen yaala fayyaa arjoomaman birrii miliyoona 70 olitti kan tilmaamamu ta'uu ibsaniiru. Yeroo hedduu yuunivarsiitii keenya gargaaruun kan beekaman aadde Nikii Jaaksan, Margaareet, Keet Kaasee deeggarsa guddaa yeroo ammaa kanatti sadeen isaanii qofti horii 40,000 walitti qabne keessaa 6,500 walitti nuu buusuudhaan kana duras yeroo biyya kana dhufanii tajaajila fayyaa nuu kennanii turanii jarri kuni hakimoota Oromiyaa Health Initiative wajjin hojjetu isaanillee naa galateeffadha. Itti gaafatamaan hospitaala Riiferaala Kolleejjii Fayyaa Yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii meeshaaleen arjoomaman kunneen tajaajila baqaqsanii yaaluu, siree ciisichaa fi dursanii dhukkuboota ittisuuf oolan ta'uu eeranii deeggarsi taasifame hawaasni baasii hin malleef akka hin saaxilamneef bu'aa guddaa qabaachuu dubbataniiru. Guutuun mana ta'e akka dhaabatuu fi wantoonni barbaachisanii ja'a keessaatii inni guddaan isaarra nuti arganne meedikaal equipment meedikaal sappilaay warra jedhaman waan ta'eef sana keessatti sunis baay'ee murteessaa ta'uusaa egaa namoonni laphee qabanii jedhanii onnee qabanii jedhanii Dr. Taaddaseeni biyya akkasumallee yaadaan illee nu deeggaraa kan turanii isa sana nu dhugoomsanii jiru. Sanaaf ammallee irra deebi'ee guddaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Namoota dura kadhachaa turretti deebinee itti dubbachuu jalqabnee jirra. Waggaa tokko keessatti naannoo 150 namni deddeebi'ee akka laallamu gochuun danda'amee jira. Sun waan salphaa miti jechuudha. Hoogganaa itti aanaan waajjira fayyaa godina Shawaa Lixaa Dr. Araarsaa Horaa meeshaaleen kunneen miira quuqama hawaasaa qabaachuun of eeggannoon itti fayyadamuun akka barbaachisu eeraniiru. Ogeessonni Riifiraalaa fi qooda fudhattoonni walharkaa fuudhinsichaa irratti hirmaatanis gammachuu qaban ibsaniiru. Meeshaan humni namaa bakki tajaajila kennan jechuudha. Ijaarsaa jechuudha. Inni kun wal simee deemuutu irra jiraata. Isaawwan kun wal simanii hin deeman yoo ta'e hiikan godhatu wanni barbaadame sana galma ga'uu hin danda'u jechuudha. Ogeessi fayyaa qofaasaa jiraachuun meeshaan qofaa jiraachuun gamoon qofaa jiraachuun faayidaa hin qabu. Isaan kun sadan yoo wal siman garuu wanta barbaadamu sana fayyaa namaa eeguu irratti roolii guddaa taphatu yookiin gahee guddaa taphatu jechuudha. Meeshaalee lubbuu gurguddaa oolchuu danda'an, lubbuu oolchuu danda'an, meeshaalee riifarii hambisuu danda'an, meeshaalee seentara dhaqxee argachuu hin dandeenyetu nu bira gahee jechuudha. Naannoo kutaa opereeshiniitti warra hojjetanii fi naannoo cunuu uumamaan ICU jedhamaniittidha kan hojjetanii namni tokko dhiigee duratti kan asii riifar ta'ee Finfinnee ga'uudhaaf jidduutti miidhamu du'u garuu asitti kutaa opereeshiniitti tajaajila guddaa opereeshina godhamee ta'u dhiigni dhiigu sun akka dhaabbatu kan godhu irratti bu'aa guddaa qaba jechuudha. Jiraattonni magaalaa Roobee deeggarsaa fi tumsaa hidhaaromsaa biyyattiif taasisaa jiran cimsanii kan itti fufan ta'uu himanii jiru. Magaalaa Roobeetti sagantaa walharkaa fuudhinsa waancaa hidhaa haaromsaa fi deeggarsa walitti qabu miseensa poolisii fi qaamolee hawaasaa garaagaraatiin gaggeeffameera. Sattuuta Shoomaa dabalataa qaba.
Magaalaa Roobetti sagantaa wal harkaa fuudhinsa waancaa hidha haaromsaa fi deeggarsa walitti qabuu miseensota poolisii fi qaamolee hawaasaa garaagaraa gaggeeffameera. Sosochii hidha haaromsaa marsaa xumuraa walitti qabuu akka magaalichaatti taasifame kanaanis arjooma fi bittaa boondii miseensota poolisii fi qaamolee hawaasaa garaagaraatiin taasifameen qarshii miiliyoona 10 ol walitti qabamuus hoogganaan qajeelcha poolisii bulchiisa magaalichaa Koomaandar Rattaa Mokonniin himaniiru. Inni kun akka hidhamu yookaan immoo piroojeektiin kun akka galma ga'u gahee guddaa taphachaa turee jira. Liqaa biyyaan baatinan mallaquma keenya ogeessa keenya hojjetamee ijaaramee toora kana ga'ee jira. Toora kana ga'ee amma jala bitiidhaaf guyyoota muraasaatu isaa ga'ee jiru. Kuni waan guddaadha. Keenyumaan ijaarree hoggasuma keenyatti hojjetame keenyumaan as ga'e. Kun ammallee turuu itti hirmaa karoora qabanneerraa parsantii 146 kan milkeessine ta'uu isaati. Hawaasa kana tulitti baasa. Kun waan guddaadha. Kanaaf ummanni magaalaa keenyaa, ummanni magaalaa Roobee gumaacha nuu godhe kanaaf akka qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Roobeetti galata guddaa akka naa galchitan isin gaafadha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Diinoo Amiin miseensota poolisii fi qaamolee deeggarsa kan taasisan galateeffachuun hamma hidhichi xumuramee tajaajila uummataaf banaa ta'utti deeggarsa kana cimsuun itti fufsiisuun akka barbaachisus dhaamaniiru. Waan qabdanirraa waan ifaajee keessaniin argattanirraa jalqabarraa kaastanii hanga ammatti birrii kana walitti sassaabdan daldalaan magaalaa keenyaa, jiraataan magaalaa keenyaa, hojjettoonni mootummaa, miseensonni poolisii qabsoo gaggeessitaniif ifaajee taasistaniif galatoomaa ulfaadha. Jiraattonni magaalaa Roobee sagantaa arjooma fi bittaa boondii hidha haaromsaa kanarratti hirmaatan hanga piroojeektiin kun xumuramutti deeggarsaa fi tumsa walirraa hin cinne taasisuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Hiyyummaan dhufitti isarratti nurraa dhaabatee qamadii gaarii qonnee garbuu gaarii qonnee Itoophiyaa hin dandeenyaan maal jette akka baaleeti. Du'aayinillee bira jirraa buusii amma buufnu kanallee akka inni gitee gabaabaa keessatti xumuramu kakana goone maleellee ammallee itti deebi'an horii qabnu baafnee kennine xumuruu barbaanna. Bishaan laga Abbaayyaa hidhamuun biyya keenyaaf injifannoo guddaadha. Injifannoo kam injifannoo hiyyummaa injifatu. Misoomni guddaan biyya kana keessa gad dhaabatu doolaara yeroo hunda itti dhiphannee rakkanne san alarraa fiduu dandeenya warra fedhe. Boondii kana 75,000 bitta. Akka mana marii qofatti yoo akkana jedhu dhaabbileen keessa jiru marti isaatu waan kanarratti gahee guddaa taphate. Misoomni laga Abbaayyaa kun hawaasa kanaa galeeti. Ammas gartee waan barbaachisaa ta'uun hawaasni keenya akka godina Baaleeti magaalaa Roobeetitti illee haga dhumaatitti isa waliin jirra jira. Qaamolee deeggarsa taasisaniif waraqaan ragaa fi beekamtiin kennamuusaa waajjirri kominikeeshinii magaalaa Roobee gabaaseera. Nageenya aanaa isaanii tikfachaa misooma jalqabame itti fufsiisuu fi qophii ta'uu godina Jimmaatti jiraattonni aanaa Sigimoo himanii jiru. Jiraattonni aanichaa qonnaaf daldala keenya irrattis nageenya ni dursinaas jedhanii jiru. Habtaamuu Maammoo Jimmarraa bal'ina isaa akka taanutti nu erge. Nageenya bu'uura waan hundaati ooltee bulteenis murteessaa ta'uu kan dubbatan godina Jimmaatti jiraattonni aanaa Sigimoo nageenya abbaatu tikfata jedhanii waloon daangaa isaanii godinaalee ollaan wal argu halkaniif guyyaa eeggachaati jiru. Jiraattonni aanichaa obbo Jibriil Nagoo fi obbo Abdallaa Siraaj nageenya nuuf qaama miiraa keenyadha. Waa hundarra nageenya dursina jedhu. Nageenyaan kun maaliini innaa afaanitti bucuu fakkaata innaa keessa isaa diriirsanii ilaalan immoo nageenyaan nageenya cimaadha. Nageenya jechuun ifa jechuudha. Nageenya jechuun qaama miiraa shanan jechuudha. Qaama miiraa shanan keessaa yoo tokko hojjenne qaamni namaa nagaan qaba jechuudha. Biyya nageenyi hin jirretti barnoonni hin jiru, hilmiin hin jiru, qaraatiin hin jiru, hojjetachuun hin jiru, nagaduun hin jiru, qotachuun hin jiru. Kanaaf waa hunda durayyuu nageenya. Jiraattonni aanichaa misooma jalqaban itti fufsiisaa nageenya isaanis kan tikfatan ta'uu dubbataniiru. Uummanni kun akka waraanaatti qabeenyaa isaa, dinagdee isaa, mootummaa kanaa wajjiniin tokko ta'ee eeggataa jira kallattii kanaanii jechaadha. Akka iddee biraa miti Sigimoon jechuudha. Sigimoon goota seenaa keenya keessatti hin beeka. Seenaa abbaa keenya irraa dhufe irraa kaasee jechuudha goota. Hammas taanaan namni Sigimoon beenne utuu beekus haa ta'u utuu wallaalus haa ta'u dogongoraan hoo dhufe awwaallisaa astaa jedhee uummannaanaa Sigimoo qophiirra jira dhibbaa dhibbate. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir gama isaaniitiin Jimmaaf bulchuun nageenya. Uummanni nageenya isaa tikfachuuf qophiidha jedhan. Uummanni Sigimoo daangaadhaa hanga daangaatti socho'uudhaan humna waloo fardaan gaachanaan eeboodhaan qophaa'uudhaan nageenya isaa eeggachuudhaaf jechaadha. Caasanadhaa dhufe godinarraa dhufe paartiirraa kaasee nageenyarraa kaasee koomishinii poolisii godinarraa kaasee warra lolchiisu malee warra dhaabbatu miti. Kanaaf warra biyya isaa eegu kan halkaniif guyyaa argataniitu dhagaa kana keessa bulu. Qorra kan argataniitu laga kan
Jarri kun kitimaa lubbuu uummata godina Jimmaatiif kennuudhaaf jecha. Uummanni godina Jimmaa immoo Sigboon duris beekamaadha waan ta'eef gootummaadhaan nyaataan humnaan jira kana bukkee dhaabbataa jecha. Kana jechuun waan addaati bakkee bulee wajjin eega naannoo kana. Nageenya bu'uura waan hundaa ta'e dursuun mareef araaraan guddina biyya keenya haa dhugoomsinu ergaa jedhus jiraattonni aanasanii dhaamaniiru. Gabaasa qindaa'eef Habtaamumaa immoo Jimmaarraa. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana hojiilee kennaa tajaajilaaf guddina misoomaa magaalotaa irratti gahee gaarii bahatanii naannoo irraa hanga caasaa gandaatti badhaasaa fi beekamtii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kennameera. Magaalaa Adaamaa akkasumas kutaan magaalaa Boolee hojii fooyyee qabu raawwachuunis beekamtii argataniiru. Taaddasaa Tarrafaa dabalataa qaba. Tibbana mootummaan naannoo Oromiyaa raawwii seektaraalee magaalota godinaalee fi aanaalee kan gamaggame raawwii hojii waliigalaatiin magaalli Adaamaa tokkoffaa bahuun ni yaadatama. Magaalaa Adaamaa keessaa immoo kutaan magaalaa Boolee badhaafamaa ta'ee jira. Jiraattonni kutaa magaalichaas keessattuu hojiin damee kenna tajaajilaatiin hojjetamaa ture fooyya'insa guddaa argamsiiseera jedhan. Har'a kanan dhufe eeyyama jaarsaa baafachuudhaaf eeyyama jaarsaa gaafii gaafadhee mirga misoomsuu mirga misoomsuun wannoo godhuudhaaf kaffaltii kaffalee ogeessi deemee laficha laale asii warri lafaa mirga misoomsuu naa barreesse jecha. Ji'a lama ji'a sadii akkas faanu yaalaa deemaa ture. Har'a kun hin jiru boru sun hin jiru abaluu hin jiru dhaqee haalaaluu achiin haabuu waan akkasii kana jira. Amma garuu bakkuma tokko jiru hundi isaaniitu al tokkotti faayilli achi ga'e ooma tokko naanna'ee iskaan ta'ee as galuu isaati baay'ee akka atattaman kan nu dhumus kan godhe kumuu kalaqaa kamii akka ta'e hin beeknu nuti garuu abaluu bira geessa jedhanii ruuma san keessatti fixadhee ba'e guyyuma tokko. Kutaan magaalaa Boolee akkaataa amma jiruun bara 2016 dhumarraa calqabee hanga ammaatti jijjiirama guddaa jira. Lafti keenya industirii godhuudhaaf kennee turre. Lafa sanirraa beenyaa dheengadda gaafa guyyaa tokko beenyaan nuuf kaffale. Kutaan magaalichaa hojii caasaa gandaa gadi jiru hawaasni ofiisaa rakkoo ofii akka hiikkatu akkasumas akka of bulchuu taasifamuu isaatiin jedhame. Caasaan as jiru duraan dursee tola ooltummaadha. Caasaa tola ooltummaati. Koreewwan garuu barbaachisan as keessatti guutuun kan guutamanidha jechuudha. Garuu caasaan kun hundi isaa kanatti guutame kuni tola ooltummaadhaan kan tajaajila kennu jechuudha. Tajaajilli immoo zoonii kanarratti kennamu hawaasa naannoo kana jiraatu tokko tokkoon waan beeknuufi hawaasa kanaaf tajaajila guddaa kennaa jechuudha. Gama nageenyatiin walitti bu'iinsi garaagaraa yoo jiraate asumatti kan furruudha. Magaalaan Adaamaa raawwii hojii misoomaa kan galii kenna tajaajilaa hojii kallattii mootummaan karoorsee gadi buusee raawwachuudhaan aanaalee fi kutaa magaalaawwaniitiin hojii raawwatameen beekamtii argamedha jedhan hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Boolee Bariisoo Baqqalaa. Tokkoffaarratti milkaa'ina keenya bara kana kan sirriitti ilaallu jiru rakkoowwan bulchiisa gaarii hiikuu keessatti xiyyeeffannaa guddaan kan hojjetamaa turedha. Aanaalee sadeen keessatti kenni tajaajila iddoo tokko of dandeessifne waan ji'ameef qofa osoo hin ta'in rakkoowwan abbaan immaa hawaasni tajaajilamaan maamilli rakkoo qabaa jee kan yoo dhufe rakkoo isaa san hiikkatee haasee deebi'uu akka danda'u. Asirraa saakshinii uummata keessatti uumamuu akka danda'u kenni tajaajila iddoo tokkoo lafa qabsiisuudhaaf wareegama guddaa itti kafalamee jira jecha. Fakkeenya yoo bara darbe amma maandisii duratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hojjetaa mootummaa irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Deebisee immoo amma milishaa qaama nageenyaa kallattii adda addaatiin tarkaanfiiwwan keessaayis alaayis dallaalaa hiisifnee jira. Itti murteessifnee jira. Waan kana kennineefi namni karaa guuttee seerri jiraachuu isaa olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuu keenya keessatti namni hubachaa dhufee gara milkaa'ina kanaatti akka nuuf fidu taasisee jiraachaa. Inisheetiiviiwwan amma kan horii aannanii karoora keenya olitti yoo xiqqaate sheediiwwan 371 kan amma kan lukkuu haa ta'u kan horii furdisaa haa ta'u kan booyyee haa ta'u kan industirii godoo haa ta'u hundi isaatiyyuu karaa guutteen 100 olitti raawwannee jiraachaa. Akkamitti milkooftanii waan jiruuf carraan guddaan qindaa'u. Raawwii hojii bara 2017tiin magaalaan Adaamaa, Bishooftuu fi Jimmaan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan badhaasa Oromiyaa Pirezidaanshal Awaard badhaafamuun isaanii ni yaadatama.